keerii akkasiin qabu. I don't care jechuun garuu ati maaliif jetteedha moolota gara namaatti fidaa jira jechuun waaqayyo toolaa godhee namoota naannoo kee jiran uume moo akka maal jechuu barbaadde? Macaafni maaliif? Abbaa boorgaa. Jesus yeroo tokko mi'uuti qabadhu sheernatti goonaan hin dhufe waan hin jedhu jedheeti bahuuf hin dhufeen gaaffii koo hin gaddaane amma gaafadhee bahuuf jechuudha. Atis ootaa jechuun atis amala gaariidhaan gaafadhu. Hindi nuni waanuma isinni falminuu fi hoolota nuun jechuu barbaaduu keeti moo? No, inni yookiin nuti akka hoolaa maal akka ta'e ilma qotee bulaa yoo ta'e hin beeku. Ilma magaalaa yoo ta'e maaliif? Hin beeku taanaan jechuun qabu brother. Hiika hoolaa jedhamee sana hin beeku taanaanii dubbachuun qabu walumaa gala jechuudha. Hiika isaan beeku taanaan waan tokko namni kamiyyuu dubbachuun qaba. Afaan tokko maqaa nama waamutu nama rakkisu malee callisati. Maqaa nama waamuun nama rakkisu malee jecha barbaada yoo jedhan deebi'ee miidhaa namarraan gahaa jechuudha. Kanaafiyyuu hin beektu taanaan callisi. Waa Yesuus hoolota jedhee fatoolota hin jedhiin. Siif hin galle jechuudha walumaa gala. Miira keessaa bahi. Miira keessatu jedhee brother hoolota meeqaa gara namummaatti fidaa jira maal jechuudha. Miira keessaa bahi gaafii gaafadhu. Gaafii gaafadhu malee miira keessaa bahi. Nusanii deebisee wayyuu nuni amma ilaalcha isaatti akka namaatti hin jiru waan ta'eef akkamitti deebisnaaf ree? Macaafa jedhee miyaa feebeen dhiifame yoo kan waa'ee macaafaa dhiisee ati macaafa beekuun siif hin kennamne siin jedheera isiniif ikkoo fakkeenyaan himamaa jedha dubbii sagalee waaqayyoo. Kanaaf iyyuu sa'aatii akkamittiin nuun jetteedha. Macaafa jedhee. Dhiifama abbaa boorgaa. Akka kanatti taasisuun naaf hin ta'u jechuudha. Ati ofii keetii isa macaafni jedhe ittiin amantu taanaan akkamittiin akkana jetta isa macaafatu jedhe okay warra achi keessa jiran ni fudhatu isa kana. Utuu ati garuu achi keessa utuu hin jiraatin akkamittiin dhuftee hoolota gara namummaatti fidaa jirra. Maal jechuudha akkas jechuun. Seven akkaataan nuti itti hubanne gargar ta'uu danda'a waan ta'eef ani fakkii hoolaa maal akka macaafni qulqulluun hoolaa maal akka jedhee hin beekna. Anis ifa godheeraaf warra achi keessa jiran jechicha hin beeku isaaniif ifaadhaati maaliif jetteen jedhee mana atichi keessa waan hin jirreef jechisni jechuu akkamitti dandeesseedha. Bira tarii yeroo baay'ee Yesuus Kiristoos fakkeenyaan barsiisaa ture. Hoolaan maal akka ta'e immoo ilmaan qotee bulaa warri ta'anii beeku. Hoolaa amala hoolaan maal akka taate kanaaf kana salphumatti waliin bira dabalee. Gaaffii koos gaafadha gaasa kana waaqayyo siif haa ibsu oola. Siniif haa dhiisu dhugaa waaqayyo yoo ta'ellee utuu macaafaan sammuu keessan qaramee namaa jettan ni bareeda. Ati kalas walumaa galatti feebeen ati hundumaafuu kalas inaariniiti akkasumatti kalas. No jechi kun nama aarsa beektee ati nama amanteechi keessa jiru miti waan ta'eef utuu ani musliima tokko hoolaa utuu hin jedhee sinoo hoolaayyuu jettanii walaloo baasaa jirtu. Jechuun nuni kana waan macaafni jedhu nuun jetta odoo hin taane waan quraanni nuun jedhu yoo nuun jette ana nan aarsu waan barbaade wanti barbaade quraana nuti itti amannu keessa waan inni jedhee nu waame jiraanna sanaan yoo na waamte nan aarsu waan tokkollee sii galee. No never in si aarsa ani waan achi keessatti barreeffamtu waan hin beekinii fi ni si aarsa jechuudha. Ani utuu obboleessi koo Jesus jedhu kuni hoolota Yesuus nuti otoo naan jedhee ani dhimma kootti hin godhadhu jechuudha. Maaliif dubbatame sana kana ati garuu lafa barbaaddee dhuftee Yesuusu jedheera siiniin jedha naan jechuun dandeessu ati hafuurri waaqayyoo si keessa hin jiru akkamittiin hoolota jettaan maaltu siif galee jecha hoolota sanarraa. Waaqayyo yoo hoolaadha sibiratti akkamitti aartaati? Waaqayyo yoo hoolaadha bar maaltu si aarsa eebbifame jechuun qabda bala jechuun hoolaa jedhamu wangeela fayyadama waan ta'eef waaqayyo yoo hoolaadha akkamitti aartaati? Waaqayyo nu hoolaa jechuun garraamii jechuudha milaal mee xiqqoo si maaltu aarsa wanti nama aarsu hin jiru? Garraamii jechuudha atillee garraamii waan taateef kana siin jenna. Hanga sararaan ta'initti moo dassi jedhe. Amanati akka Kiristaanas Yesuus Kiristoos hoolaa waaqayyoo ta'ee dhufe. Deebitee immoo Kiristaanotas immoo hoolaa waaqayyoo jedhamanii si waamanii rakkoon qabu waan jechichi gara Galatum Jesus wallahi galatum Jesus waaqayyo yoo hoola jettee amantu ta'a. Siif galle waan ta'eef callisiitu qabadhu taa'e.
akkamitti ati Namni beeku waaqayyo siif haa keetiin ibsu. hoola jettee waamtami waaqayyo keetiyyuu ati inni hoola sin jennaan aartami waaqa dachiifsami uumenuu hoola jettee amanta inni hoola sin jennaan Hoola aaraa ilaa jirte isin jechuudha. biraazer na dhaggeeffadhu. Ati Isin waaqni jecha kee hoola hoolaa moo hoola jedhu miti qooyi rakkoo hin qabu waaqa hoola jettee amantamuun amantu tana bicha naa deebisu bileettiiti waaqa dachiifsami callisi uumenuu nuti gaaffii biraarra hoola jira. jettee Isa yoo amanta bara. barbaadde siif isa yoo barbaadde Yohaannis iyyuu waa'ee Jechi hoola jedhu Kiristoos arraba miti sin jedhe bara akkamitti maal olta eebbifame jechuun qabda jecha guddaa sin jedhe bara jecha kabajaa sin jedhe waan ta'eef eebbifame baga hoolaan hoolayyuun ga'uu jechuun ni qabda malee ati hoola jechuun bar waaqayyo ati gabbartuu hoolaadha bar maqaa isaa hoola jettee amanta. Utuu achi keessa jiraattee Maqaa kabajamaa kanaan si waamee utuu amanticha keessa jiraattee obboleessu callistee keessa jiraattee wanti jedhu tokko hin jiru Amma akki gootanii udeefaa. Callistanii nama walii dhiisaatee anis Wallaahi maqaa guddaadhaan si waamee kabajanii eebbisuu qabdaayyuu maqaa guddaa Hoy kabajamaa si kalas waamee amma jira kana hoola sin biraa jechuun. dabarru. Kana biraa dabarru. Eebbifame jechuun ni qabda akkamitti loltan. Mee ustaaz ani ko namni amantaa sana keessa jiru utuu naan jedhi kabajaa guddaa utuu sii namni kenne amantaa sana keessa kabajaa guddaa sii kenne Callisii kabajaa mee guddaa sii callisii kenne mee dhaggeeffadhu brother. atti narraa dhaggeeffadhu wallaahi kabajaa guddaa sii kenne akka si kabaje bar uumaa utuu namni achi keessa jiru naan jedhee kuni achi kabajaa keessa jiru kooti maali wanni argite akka jedhu eessa jira wanni akka jedhu eessa na jira achi keessa dhaggeeffadhu jiraate achi keessa callisiiti jiraatu na baate dhaggeeffadhu callisiiti Ee, lafa bifame barbaade jedhii namatti namni ustaadha. waan tokko lafaa funaaneetti amanee fidee Kiristoos isa dhugaa sana mormuu hin danda'u dudduuba isaa dhufee Obboleetti. Kiristoos isa dhugaa sana dhugoomsuu hin danda'u ati Ee, waan baay'ee bifame keessa jechuu ni nu qabda. galchiin callisiitu nu dhaggeeffadhu ani gaaffii eebbifame koo jechuun ni qabda gaafadheetiin maqaan kun si guddate bar maqichi kun wallaahi sitti guddate maqaa uumaa dachiisamiitis si Utuu achi waame bar keessa jiraattee koo maqaa kabajaati wanni kun akkas kana jedhu eessa jechuun jira kun maqaa kabaja eessa jira guddaa wanni akkas jedhu qabudha. achi keessa Ati jiraattee bakkee teessee ati wanni akkas Kiristoosiin jedhu eessa bakkee jira teessee falmaa bakkee na teessee dhaggeeffadhu. maaliidha bakkee eessa jiraan mana keessa jiraan bakkee teessee naan jedha Eela kaasa kana wallaahi hoolaa isa eebbifame jedhii nama hoolaa isa maqaa bitanii kabajaa gurguran qabu sanii isaan waan hoolaa lakki jedhamee hoolaa isatti geessitan siniif hin garuu dhageeffadhu ni jedhe isa maqaa kanaan bara. uumaa dachiisamiiti hoolaa jechuun ka dachiisamii uumetu akka itti amantutti ka dachiisamii torban uumetu hoolaa jedhama maqaa guddaa akkanaatiin maana waamte jettee ni loluu qabda malee akkamitti hoolaan aan jette jettee loluun hin qabdu ala teettanii Ati jetta ala callisi jirra maal ati maal callisi ala hin callisu ala jiraan mana keessa callistee jiraan mahaasoo lakki wallaa jecha keetti irra deddeebite badhiisuu didde akkamitti hoola jette ala teettanii jette ala keessa hin jiru mana jiraan ustaadni illee mana Kun jira macaafa beekuu miti ati callisi boo hiikkaan isaa siif hin galle taanaan callisi bakka hoolaa jedhe. dhageeffadhu siin jedhe kadachiifsamii uume eenyudha waaqayyo hoolaa jedhama bar kadachiifsamii uume maqaan kun sitti guddatee siin jedha bara sitti guddate hoola Namni siin jechuun waaqayyo kan sitti biraa guddate waaqessu tokko dhufee as keessatti hoolota gara namaatti fidaa jira yoo naan jedhe sirriidhaa miti kun jecha maatu miira si namaa ati hoola jechuun jechuudha. sit guddataa siin jedhaa jira ban sit guddataa siin jedhaa jira hoola siin Bakka jechuun ati ustaadni ani si akka kabajan kanatti haasa'uun naaf hin ta'u jechuudha. sii ta'uu baatee hoola jechuun jecha waaqayyo kan keetiti Bakka maati si naa aarsitiin jedhan kabajanitu ati callisa ani galatoomi lukaan jedhiin meeqa ishi sheernatti goona ishi galatoomi jedhiin ustaazan galatoomaa jedhiin maqaan natti guddate maqaan akkana naan jettan kun natti guddate galatoomaa jedhiin wallaahi Gamtaan akkasitti shamarree tokko faana mormuun maa waan olaanii jirra obboleessa kee waan ani rakkatan no ani ishi si dhiisa jira mootii qaba na dhaggeeffadhu har'a nani isinii faana wal fal har'a haaraa natti hin ta'u jechuudha namoota galatoomaa isinii jedhan deemiti barbaade fidi gasti gash wangeeluma keetti jedha bara haadho wangeeluma keetti tuuyyuu namni hosi kabalillee galatoomi yoon jedha dhibba deebisee ni malaaf jechuudha garuu nama gara hoolaatti harkisaa jira nama jedhee nama dogoggoran eebbifame Akkas hin jenne. Akkas hin jenne. Amma gara gaafii biraatti dabarraa dhiisa. Dhiisi kalaas feebeeni kana bira darbi. Bira darbinee amma gaafii waayinee bootee miira keessa galchiten galtee. Kottu deebi'i kalaas kottu deebi'i feebeen. Kana bira dabarree ka biraa haasofna amma. Ajandaa jechuun tiksii kana bira dabarra kalas bakka hoolaa jedhu kana. abbaa boor baay'ee gaariidha. Adeemsi kun baay'ee tasgabbaa'oodha. Guyyaa darbee koo waliin ta'anii isinuma faana natti fakkaata yookiin nama biraa ta'uu danda'a. Adeemsa gaarii. Amma yeroo wanti isin hir'isuu qabdan nama gidduudhaan hin galchina. Muudii qabachiisaadha.
wantoota akkasii kan ammoo namummaa fi gara foonitti waan akka miira namaa tokko waan akkasii kana keessaa isin osoo wanta akkasii hafe baay'ee gaariidha jechuudha. Naala kana amma ta'e kiristaanota tokko faana waliif haasa'uu dandeessu. Haala kanaan adeemsa akkasiitiin deemu. Yaa dhugaadha. Yaanni kee illee yaada qajeelaadha. Dhugaa dubbachuu fi kalas nu gaasumsa dhaabbata. Eenyu si buuse joo ani sin buusne dhugaa nama mudii talaa si buuse ta'uun beeku ani dhugaa rabbi an sin buufne. Amma kalas gara gaafii biraatti dabarra gaafii keenya Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 san. Sirratti haasofnu feebeen. Gaaffiin eeggadda sin gaafadhe naa xumuriitoo darbii. Ani isaanii barbaadeeti malee ani isheenatti goonaan hin dhufelleedha. Dhiiseera ani falmii keessan jechuudha. Lakki falmii miti wal hubachiisaadha malee wal hubachiisuudha namni waan beeku. Nama hubattanis wal hubachiisuun ikkoo hin jiru isin bira isa akkasii bira darbe akka kanaatti hin fudhati wal hubachiisu jechuun akka kanaa miti. Nama arrabsaa namni nama nu hubachiisu. Okay? Si arrabsine amma dhiifama yoo si arrabsine arraba sitti fakkaatee dhiifama. Alaakun dhiifama siin jedhu. Bakka rakkoodhaa miti. Isa eeggaddaa naa deebisi wal fakkeenya Kiristoos isa kan keessaniif isa kan keenyaa wal fakkeenya isaa naaf kaayee siin jedhee ture. Ta'ee nama biraan gaafa asuma keessatti garuu nama biraan itti fakkaata darbee immoo Kiristoos isaa nuni beeknu raajotatu dubbachaa ture duratoo Kiristoos hin dhufiin isuma raajonni dubbatantu dhufee biyya lafaarratti dhalate keessanoo raajota akkamiitu dubbachaa ture Kiristoos isa keenya fakkaachuuf raajonni dubbatan jiru Kiristoos sun immoo gara biyya lafaa yeroo dhufetti waan raajonni sun dubbatan mirkaneessee raasa jedhu asiin nu deebise let's go. Kiristoos isa keessaniif isa keenya wannatti jettu jalqabatti Kiristoos ka jedhamu tokkicha malee hin jiru. Sunuu abbaa malee kan dhalate nama tokkicha sana qofaa haadha qofarraa jechuudha. Haadha qofarraa namni dhalate isa qofaa. Sanuu biyya Israa'elitti dhalate akkasuma ammoo barga dhalate illee kunoo barri isaa bara 2025 akkasuma ammoo Maariyamii durba nama qulqulluu nama hin heerumne irraa namni dhalate abbaa malee namni dhalate isa malee hin jiru kan biraa. Sigalee namni maqaa garaagaraa baasee fi akka hubatetti waa'ee isaa dubbatee yoo seenaan isaa wallabe namni abbaa malee dhalate abbaa malee haadha qofarraa jechuun haadha intala durba hin heerumin irraa kan dhalate isa malee hin jiru akka quraanaatti fi akkasuma. Okay, adeemsa jallisii egaa jechuun isa sanirraa nu egaa dhalachuun dura himamutti ana isa Yesuus garuma biyya lafaa dhufuun saayyuu isa jettan sana inni wal fakkeenya isaa raajonni sun akka isa macaafa keenya keessatti Isaayyaas fa'aa Ermiyaas fa'aa bakka hundumaatti jechuudha inni dubbatame sun keessan keessatti eenyutu dubbate Muhammad isa jetta ammoo ergamoota keessa warra kan biraatu ni dhufa jennaani isuma isaan jedhantu dhufe moo isuma akkuma tasaasuma jedhame sanaaf maqaa isaa moggaastan isin isa nutti hime ka'umsaa utuu hin dhalatiin duraa achirraa nuu ka'e. Eewa. Raajii dubbatame kanatti jedhaartu kuni raajiin fakkeenyaan jechuun raajiin yeroo dubbatamu maqaan hin dhahamne kakuu moofaa keessaa maqaa kan dhahame fiduu hin dandeessu ati. Nuti waa'ee isaa dhaggeeffadhu maa wal bira qabdee dhiifama wajjin meeqa ofii raajii dubbatan sanii ofii raajii wal fakkeenya isaan ati bar macaafaa wal bira qabdee gaafachuu jirta akkamitti kana malee kanan dubbatiin akkamiin naan jette. Jechuun keerraa ibsireen koonan beeka keerraati kan isa fakkaatu. Erga wal bira qabdee nu gaafatte wal bira qabdeetu man si ibsa malee gaafii wal bira qabdee na gaafata. Keenyaa keessan akkam jettee na gaafata ibsa immoo keessan qofa ibsiin hin taatu akkasitti hin taatu deemsi. Bakka keenyaan deeggaramuun wal bira qabdeetu man wal bira qabnee laalaarraa miilee tokko ta'uu isaa walitti
wal barsiisuu jirra. Akkamitti keessa mana keenya dubbatiin akkamitti jetta keenyaa fi keessa wanni jedhamu hin jiru. Yesuus ka Israa'eliiti. Amaariyaami keenyaa fi keessa ni hin qabuuti inni. Dhageesse keenyaa fi keessa ni hin qabu. Inni kan irraa dhalate Maariyaamidha. Haati isaa Maariyaam. Dura isaan nutti hime Biraazil raajota waa'ee isaaf dubbatan waa'ee isa innumti biyya lafaa dhufuunsaa yoo akkamitti akka dubbatame eessaa akka ka'u garuma biyya lafaa dhufuunsaa yoo achirraa ka'eeti nuuf ibsi ittaantee dhaloota isaa ittaantee Yesuus waan inni hojjechaa ture ittaantee akkamittiin akka fudhatame nuuf ibsita jechuudha. Adeemsa isaa laayinii isaarraa hin kaatinati. Ishi mootiin qabattaare? No, isi kaasa. Amma soggaan haasawuu eegale mootii banattee na jalaa haasofta moo mootii qabattee dhaggeeffachuu dandeessa? Okay, hiqirtaa gaaffii koraa yoo hin jallanne mootii qabadheera. Gaaffiin kan kee Yesuus isa macaafa keessaatiif isa quraana keessaa wal bira qabu jirra. Tokko ta'uu isaa tokkummaa isaa himuu jirra. Kanan dubbatinii kana malee naan jechuu hin dandeessu ati. Situu na gaafate waan ta'eef. Dhaggeeffadhu amma siif hima. Jalqabatti Yesuusii keenya Yesuusii keessan wanni jedhamu hin jiru. Yesuusiin kan dhalateef Maariyaamiif dhalate. Biyya Israa'el keessaa dhalate. Rabbitu isa ergate. Waaqayyo tokkicha. Gara ilmaan Israa'el isa erge. Quraannillee kana dubbata. Macaafnillee ilmaan Israa'elii gara ilmaan Israa'elii akka ergame dubbata. Akkasuma inni biraa ammoo siimeetiin jira. Haadha qofarraa abbaa malee akka dhalate dubbata. Namni biraa kan akka isaatti dhalate hin jiru. Lama jedhe. Inni biraa ammoo raajii dubbatame sati jette nuti raajii dubbatamoo odoo hin taane nuti rabbitu quraana keessatti nutti hime waa'ee isaa. Quraana gara nabiyyi Muhammad bu'e keessatti akkaataa inni itti dhalatee fi akkaataa inni ergamee barsiisaa ture rabbitu nutti hime. Raajii dubbatame ka jettu raajiin fakkeenyaan dubbatame macaafa keessan keessatti fakkeenya yookaan immoo akkaataa isaa dubbatame malee maqaa dhahameen dubbatame. Maqaan ammoo maa garaagara ta'e ka jettu yoo ta'e immoo maqaa Yesuus ka jedhamu macaafa keessan ka afaan Oromoo qofa malee maqaan isaa hundeenii Yesuusii miti. Isaadha ka Yesuus eenyudha ree? Maqaan isaa eenyudha ka jettu dhannee afaan isaa jalqabaarraa ilaaluun ni danda'ama. Maqaan isaa maal ture? Afaan Giriikiitiin maal jedhama? Afaan Ibrootiin maal jedhamee waamama jedhee ilaaluun ni danda'ama. Malee afaan Oromoo kana ani akkanatti sin gaafan dhalachuusaa isa sana kan dursuun si gaafadha. Achi kaatee dhaloota isaa, achi kaatee turtii isaa, achi kaatee dhuma inni gara biyya lafaa kanarraa deemee naaf ibsuu qabda ture. Ani kan hin jedhee keessan fakkaataa jettan isin walumaa gala inni kan keessanii isa keenya keessadha. Namootatti itti dabalee jettanii ofuma keessan jechuudha. Darbee immoo Kiristoos abbaa malee akka dhalate dhugaa baatan. Okay, na dhaggeeffadhu gaa. Na dhaggeeffadhu. Jettanii ofuma keessan dhugaa baatanii jechuudha. Erga dhugaa baatanii nuti raajotatu dura dubbate. Fakkeenyaaf Daawit akka jedhe gooftaan koo gooftaa kootiin diinota kee hanga ejjeta miila keessiif godhutti gara mirga koo taa'e jedhee jedhe. Daawit maaliin gaggeeffame? Hafuuraan gaggeeffame jedha macaafni qulqulluu. So akka Daawit jedhe sana akka eenyuun gooftaa koo jedhe. Gaaffiin deebisiin ani isa booda siif deebisa. Situ gaaffii otoo hin xumuriin waan biraa fidee nu barsiisuu jiraami. Eenyuun gooftaa koo jedhaa Daawit? Barsiisuu miti. Keenya fakkaataa isa jedhu sanaaf keenya keessa fakkeenya sii fudhachaa jira. Barsiisa biraa fidee gidduu galchiteessa. Eenyuun Daawit eenyuun gooftaa koo jedhe eenyuun gooftaa koo jechuu jira Daawit. Kiristoosiin jedhe Daawit Kiristoosiin gooftaan koo. Kiristoosiin akka inni jedhe lallaas baasiiti. Ilaali gaaffiin anis eengaddas gaaffiin sin gaafadhe irratti kana godhi jettan ani sinii waliin falmu jedheeti beekte. Ati erga gaaffii gaafatte hanga gaaffiin kee xumuramutti barsiisa biraa fiddeetti makuun qabdu sila.
dhaggeeffachuu No, qabdi. never. Ko isuma sanayyuu isuma ani jedhe kanayyuu Daawit kanayyuu akkuma Isaayyaas kanayyuu akkuma Ermiyaas kanayyuu akkuma raajota macaafa keessaa sanayyuu isa jedhe fidii Eenyuun gooftaa koo jedhe eenyuun jedhe mee bakka Daawit kamitti haa jedhus Daawit isa kana hin beektu ati isa kana hin beektu ati maaliif jennaan Kiristoos erga dhalateetu ture malee dura hin turre jettaniin isin akkasitti waan amantaniif Daawit eenyuun akka jedhe hin beektan. Yohaannis waa Yohaannis keessatti Kiristoos dura turuu ati natti miti barsiisaa mi beektan. Ilaasiyaas keessatti Isu barsiisaa mi mucayyoo Kiristoos ofuma durayyuu tureeraa jedheera isa sin beektan. Kanaafiyyuu isa sana fidiyaati. Narratti hin dubbatin. tokkeetti buqqisime eenyuun jedhaara Daawit nu ibsi kaati. Isa sana anatu siin jedhe macaafa keenya keessaa. Isa sana ani nan beeka waan ta'eef macaafa baratee keenya irraa Daawit eenyuun jedhe Daawit. Daawit Kiristoosiin jedhe yoon jedhe ati hin fudhattu garuu Daawit gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin jedhe. Raajota keessaa namni gooftaa jedhamee raajota malee namni gooftaa jedhamee hin jiru. Nuni akkasitti amanna. Macaafni keenyi akkasitti bakka kamittiyyuu seerota kakuu moofaa keessatti Waaqayyoo fi gooftaa kan jedhame ilmaaf Waaqayyo ta'uusaa beekna nuti. Hisqeel miti, Isaayyaas miti isaan hundinuu gooftaan jedhamne. Raajonni gooftaan jedhamne raajota jedhamaniiru. Isa kanatti hin deebina gaafa. Isa kana itti deebina. Ati immoo isa sanii fide. Yooseffaa gooftaan jedhamne Yooseffaa. Ilaali kanaam kunoo. Ikkoo gaafa konfidensii godhadhuuti isa macaafa baradhuu kottu waa dubbadhu Yooseffaa gooftaa jedhame. Museen faa gooftaa jedhame. Abrahaam faa gooftaa jedhame. Akkasuma kan biraan Shayxaan gooftaadha. Shayxaan ustaata. Shayxaan gooftaadha isinii dabala. Macaafan dubbisne Shayxaanni warra aboo isaa jala galchate irratti gooftaadha malee nuni irratti gooftaa miti. Isas macaafni hiikee kaayera waan hundumaa jechuudha. Hoomuu gooftaan jedhamne jechuudha. Kiristoos malee namni gooftaa jedhama. Kiristoos malee namni tokkochuu gooftaan jedhamne jettamu kanaayyuu. Dubbiin kan keessumatti wal diiga obboleettii tiyya. Kiristoos malee namni tokkochuu ka gooftaa jedhamu. Callis ani maaliif akkan jedhe nan beekaatu ati callis ani maaliif akkan jedhe nan beeka. Raajonni akka raajummaa isaaniitti namoonni barsiisaa fakkeenyaaf Yohaannis gaafa fudhatti namoonni akka nama kabajamaa wayiitti kabajaa isaatti agarsiisuuf wantoota garaagaraa jedhanii waamaa turan. Museen akkas raajota kamiyyuu jechuudha namoonni kabajaa isaaniitti argisiisuuf jechaa turan. Garuu Daawit hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamee jedha. Argite hafuura qulqulluudhaan gaggeeffameetu gooftaan koo gooftaa kootiin diinota kee hangan ejjeta miila koo sii godhutti gara mirga koo taa'e jedhe inni achumayyuu jira jechuudha argite gara mirga koo taa'e isaatiin jedhe. Akkamitti Daawud ilmaan gooftaa koo jedhaani? Daawud abbaadhami Daawud akkamitti ilmaan gooftaa koo jedhaani? Ilaali kana siniin galu abbaa malee dhalatiin jennee sila. Akkamitti ilmaan gooftaa koo jedhaani? Abbaa malee dhalate miti Kiristoos. Sanyii Daawit keessa dhalate haa jedhamu osoo mirkaneessuuf malee. Zariin Kiristoos Daawuditti gala. Ati bareensi bira darbesin ati callis isa faanaa ilmaan gooftaa koo jedhaani himi kaani. Callisi baqaati. Hin dandeettu. Mee akki gootu. Hin dandeessu anatu gaaffii isinitti fide saniif jeeqamaa akkamitti? Al tokko mee ati callisi Daawit abbaa Yesuus ta'uu dhiisuusaa macaafa sii dubbisaasiif. Yoo isa barbaadde Yesuus abbaa foonii hin qabu. Asumaan kanan sii kaa'ee darbu Yesuus abbaa foonii hin qabu. Mucayyoo Daawit Yesuus ilma Daawit jedhamaati kana eenyutti macaafa jedhaati kana nutti muudhiisi macaafarra jira. Ati amma gooftaa namni hin jedhamne ilma namaayyuu jedhameera. Asaggeeffadhu Yesuus ilma namaayyuu jedhameera. Ilma Daawit jedhameera. Ilma Yoosef jedhameera. Kuni wantoota raajonni dubbatan sun Yesuus eessaa akka dhufu Yesuus inni dhugaan sun eessa mul'isuuf malee inni Maariyaam Daawititti heerumtee miti kan Yesuus dhalate. Yesuus hafuuraan dhalate. Macaafni keenya akkasitti ibsa. Ilma Waaqayyoo gaafa jedhamu. Ilma Waaqayyoo gaafa jedhamu. Yesuus ilma Waaqayyoo gaafa jedhamu. Maariyaam Waaqayyotti heerumteetiire. Isa beekuun siif hin kennamne ati achiin aqiimmee san si gaafadhe sana laata. Kanumatti wal fakkeessiiti wal bira qabiiti inni kun maaliif jedhame inni kun illee maaliif jedhame jettee adda baastee beekuu qabda malee callisteetuma. Ustaada fakkeenyaaf Daawudi nabi Daawudi ergama mootummaa ture mootii jabaa ture akkamitti Kiristoos inni gooftaa koo jedhaani.
akkamitti Okay, dhaameen deebisee fakkaatu gaatii sasan ani waan baay'ee fakkeenya sii kaafnaan atis inni sunis na gaggaafattanii keessa raajota dubbatanii Kiristoos isan keenyaa sana Kiristoos mataan isaatu gooftaa ture mootii biyya bulchaa ture Daawud jechuudha. Akkamitti Kiristoos isa ilma siif ofiitiin deebisa gooftaadhaan Biraazer ani macaafa siif dubbisaa bar Naa ani kun deebisi deemee ishii. macaafa isa duwwaa miti ani Abbaan macaafa bakkoota ilmaanii garaa garaati sii dubbisa Daawit Kiristoos akkas jechuusaa Daawudi lakki dhageeffadhu sii bakka deebisa garaa Daawud garaati siif deebisa callisi faadaan kan keetti yaada inni sun Daawudi adeemu mootummaa irra ture mootii addunyaa irra ture laala biyya sammuu bulchaa ture akkasii baatanii akkamitti ofii Yesuus abbaa malee nuu dhalate deebisi jedhan rakkoon qabu macaafni keenya Kiristoos akkas jedha akkamitti abbaan ilmaan akkamitti gooftaa kiyya jedhaan mootii ture Kiristoos mootiin turre biyya bulchaan turre Kiristoos yeroo tokkollee deebisi ina naan kolfine obboleetiitti wallaa deebisa afaan marratti Okay, siif deebisa asumaan. nuti wallaa jibbeessa keen qabnu Okay, na dhaggeeffadhu. hin aariin yaada ko No, never. Ani ko ani obbolaa dhiiraa nan qaba. Hunda keessan niin kabajallee. anis si kabajanullee wallaa yoo si gaafannu kana waan si jibbine Garuu gaaffii irratti ani bakka kam nama kamiif iyyuu biraan darbu. Na dhaggeeffadhu sammaa akkasii deebisuu barbaadde. akkamitti na dhaggeeffadhu narraa dubbara Isa ammaa akkasii deebisuu barbaadde. na dhaggeeffadhu Daawit akkamittiin Yesuusiin gooftaa koo jedhee jetteen. mootii ture Daawud mootii addunyaa bulchaa ture jechuudha akkamitti Kiristoosiin gooftaa koo jedhaan inni Kiristoos ho'i mootii ture biyya bulchaa ture Kiristoos hin bulchine hin jiru jechuudha abbaan ilmaan akkamitti gooftaa koo jedhaan deebisi mootii qaba Hin jiru. maa kolfitaree akkamitti abbaan mootiin tokko ilma Okay, callise gaani macaafa sii dubbisaa siif hin galu waan ta'eef Yesuus abbaa malee akka dhalate siif hin galle jechuudha. Amma ammaa Yesuus abbaa foonii malee akka dhalate hin beektu ati. ilma Daawud jedhamee dubbatamee jira zariin Daawuditti gala haadhoo koo bakka Ilma lamaan waaqa gaafa jedhame akkam goota gaa. dhiisi ati ilma Yesuus ilma waaqaa Waaqayyoo jedhamu gaafa Kiristoos jedhamu. bichaa miti Kiristoos bichaa miti ilma waaqaa jedha warra jedhame hatta Daawudii ilma waaqaa jedhama hedduu jiran wangeela keessatti ilma waaqayyoo kan jedhama hedduu jiran tokko lamaayyuu miti hedduu si fiduu dandeenya haadhoo koo Kiristoos bichaa miti ilma waaqaa jechuun nama qajeelaa nama rabbiin ammallee Na nama jala hin dubbatin egaa ani isa kana wal qabsiisee si deebisaatu na Kiristoos malee ilma waaqayyoo hin jiru qoyi ka Kiristoos malee ilma waaqayyoo hin jiru Kiristoos malee ilmi waaqayyoo hin hin jiru. jiru Kaan immoo ilmaan waaqayyooti. Atiyyuu aniyyuu sabni lafa kanarraayyuu raajonni dur Maarree turaniyyuu dubbii ilmaan keetii. waaqayyoo sababii isaan jedhamaniif na dhaggeeffadhu Biraazer maal taateedha ilmaan Sagaleen hin bade ijoollee na biraa himu. maal taate mijattii bira mijattii tarii hafuura qulqulluu harkaa badina fakkaate isaatiin jedhe Jattiin miskiina abboo garaana nyaatti iyyuu ana. laa wallaahi nulli akkasuma wallaahi jibbiinsa Jechuun macaafa otoo hin dubbisin. Macaafa otoo hin dubbisin akkanumaan siin quban qabdu maal gootire? Quban qabdu. Shabakaatu baase. Namni gooftaa jedhame macaafa keessatti nama baay'eedhaan gooftaa jedhame. Namni ilma waaqayyoo jedhame nama baay'eedha. Isheen kana quban qabdu. Ilma namni hin jedhamnetti. Addaam ilma waaqayyooti. Efreem ilma waaqayyooti. Yaaqoob ilma waaqayyooti. Kabiraa wannaan ilma waaqayyooti. Salamoon. Daawit ilma waaqayyooti. Kana hunda isiin quban qabdu. Warri dubbiin waaqayyootti kenname waaqayyoota. Warri hafuura waaqayyootiin gaggeeffaman ilmaan waaqayyoo jedhamu. Kottu deebii feebeen. Rakkoon isii nama otoo nama xiqqoo isiin jarjarti. Nama dhaggeeffachuu otoo dandeesse silaa namni suutumaan ibsaaf. Ofiimmoo macaafa hin dubbifne siin. Macaafa quban qabdu. Yommuu isin hin beektanu namaan jetti. Rakkisaadha namni akkana. Namni tokko yoo ofii beekee waa nama barsiise bareedaadha.
yookaan ammoo waan macaafni jedhu yoo namaa dubbise haa ta'u. Yoo kana hunda hin qabaatin rakkoodha. Rabbi si haa qajeelchu. Qajeeluma kadhaafi abba. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. كم درت أستاذ نجاة؟ Nagaa jirtanii? يلا الحمد لله كم زين. Jirra alhamdulillah. Maatii waatiin nagayaa? ونجاة والله الحمد لله. تنكم. Nagaa galata Rabbi. جرى كنت بتأمر وأنا وأنت بزنا. Jarri kuni Jesus kun amma hojii wayiirra jira fakkaata. Duraan dubbataa ture amma biiziidha. باستر يدينا فكارة كلام مسيني كان بزنا. Kamiin? شالة ويني وما جربون. Shaalee musliima ba? كذي. Musliimanni. إيه فما كان جرى زي في بين ديفيد تبي بزنا. Feebeenii. Okay, siif dhufee jira Biraazil gaaffiin kee. Ati akki gootu feebeen? Naa deebisii ati gaaffii naa deebisuu malee kan na gaafate nama biraadha. Isan siin jedhe naa deebisii ati. Laal sii deebisa dhaggeeffadhu callume dhiisina caqasi. Ela gaanii ani isaa waan tokkorra deddeebi'an hin fedhu laa argitee akkamitti naa deebistaa? Waa'ee Yesuus isa biyya lafaa dhufuu sana raajota dubbatan gannaa fiddaa jechuudha. Itti isa kaan itti darbina rakkoo miti. Dursa kanaaf iddoo kenne egaa. Abboo mucayyoo maal taate isaa? Abboon jedhamu maal keenyarra waan meeqa sinii deebisaa oolaan nuni ko abboon jedhiin kaa fidisaa quraanni keessa waan hundumaa of danda'ee jira jettaniimi baqa raajotas ni qaba inni raajotas ni qaba jechuudha waan hundumaa ni qaba jechuudha. Dhaggeeffadhu. Fide gaa achi keessa raajota Yesuusiif dhugaa baanu toonni dhufu. Dhaggeeffachuu yoo dandeesse malee sii dubbachuu hin danda'an yoo dhaggeeffachuu hin danda'in homaa waan sii godhuu qabu. Nuti kallattiidhaanii waa'ee Yesuus, waa'ee Nabiyullaahi Muusaa, waa'ee akkasuma Salamoon, waa'ee Daawit, waa'ee Abrahaam. Kallattiidhaan nutti dubbata malee raajiin baluu akkatti dubbatameera raajii miti kan dubbataa jirru. Quraanni kallattiidhaan Rabbitu dubbate. Isuma kallattii sana fide gaa isuma kallattii sana otoo inni dhalatiin isa dubbatame sanii fide kallattichuma barbaanne isuma fide. Tole odoo Yesuus hin dhalatiin maal jedhee malaayikaan Jibriiliin gara Maryam dhufee akka ilman sii kennuufin mee quraanan sii dubbisaa qohe waan jedhame odoo Yesuus hin dhalatiin dura akka jedhame quraanan sii dubbisa quraanarraa inshaallah hiikaa quraana afaan Oromootiin jiru. Raagaa dhabdee kofaltii. Ishii quraana suuraa 19 Maal jedharti jettiin dhagaarra. Egaa Biraazil jecha hallaadha jettanii miti. Jedhan isa jedhu sana nutti hin fidin egaa jedhan jechuun waan namoonni tokko jedhan isa jedhu sana hin fidin. Feebeen dhaggeeffachuu dandeettu. Rakkoo qabdaati dhugaa. Macaafa keessa jedhan Yesuus akkana jedhe yeraan jiru abbaan macaafaa. Jedhanii isa raajota barreessisatti hin deebiin. Yesuus akkana jedhe Yesuus biyya Galiilaa dhaqee akkana jedheen barbaaddu taanaan deemi macaafni keen guutuun akka sanaan baafamee gatamu. Macaafarraas hin gaafanne ani macaafarraas hin gaafanne isa raajotatu Kiristoosii waa'ee Waaqayyoos waanuma Waaqayyoorraa Kiristoos irra dhagaan Waaqayyo kana jedhan. Kana keenya raajonni barreessuu mirkaneessa keerraa fidee. Wayi ati jedhan ka jedhu dhagahuun barbaadduumi. Jedhan jechuun maal jechuudha Biraazil? Jedhanii jechuun fakkeenyaaf ani as keessaa namuma tokko daandiinfaa kana jedhan yoon jedhe kuni jecha kooti. Eega jecha daandii nutti muu jirta ka.
No, yaa fakkeenya sii fudhadhe. Jecha daandiidha miti kun. Maryamitti dhufaara. Si galaa laami? Maryamitti dhufe. Jedhi dubbise gaammallee hin arganne nuni waa raajonni waa Yesuusiif jedhan dubbisiati. Inni Maariyaam ilaallata. Waa'ee Yesuus akkaataatti Yesuus ganaa Yesuus hin dhalanne bar amma ka dubbatamaar. Raajii jechuun waan dura dubbatamuudhaami. Dubbiin kun ilaal odoo Yesuus hin dhalatin dubbatame. Ni jette yoo kan Rabbiin sodaattu taateef dhugumatti ani Rahmaaniinin si irraa tikfamaa jetteen. Isin Maryamiin gaafa argitee jettu nama seetee isin inni namumatti fakkaatetti dhufee jennaani yoo kan Rabbiin sodaattu taate ani Rahmaaniinan sirraa tikfamaa jetteen natti hin siqatin jetteen isin namuma seetee. Jibriiliinis ani ergamaa Rabbii keetiitii akkan ilma qulqulluu siif kennuuf Rabbiin na ergee jedheen. Maal jedheen Gabrieliin? Jibriiliin? Ani ergamaa Rabbii keetiitii akkan ilma qulqulluu siif kennuuf Rabbiin na erge jedheen. Raajiidha kun amma Yesuus otoo hin dhalatin dura dubbatamaa. Ni jette ishiin Maariyaamiin ni jette odoo namni tokko ana hin tuqin sagaagalummaas odoon sagaagaltuus odoon hin ta'in akkamitti ilmi naaf ta'uu danda'a jetteen. Gaafii gaafatte. Ilma sii kennuun dhufe gaafa Jibriiliin jedhu ergamaan sun jedheeni jedhu odoon namni yookaan dhiirtiin hin tuqin yookaan sagaagaltuus odoon ta'in akkamittan ilma argachuu danda'a ilmi naaf ta'a jettee gaafatte. Innis ni jedhe eenyu ergamaan Waaqayyoo kun dhimmichi akkuma kana gooftaan keetiis kuni isa taasifnuufi jedhe kun dhimma dura murtaa'ee ta'eeraa jedhe. Ilaal dhimmi kuni dura murtaa'ee rabbi irratti laafaadha. Abbaa malee nama uumuun rabbi irratti akka laafaa ta'e itti dubbatee jechuudha Gabrieliin yookaan Jibriiliin. Kanaafuu jechi kuni odoo Yesuus hin dhalatin odoo isiin hin ulfaa'in dura dubbatamee jechuudha. Sigalee feebeen? Kun egaa Yesuus jechuu dhagaa. Kana kan walitti haasee ni jettanii Maariyaamii fi Gabrielii. Gabriel jettanii ergamaa sana maqaa jijjiirameera Gabrielidhaami. Jibriilii isuma afaan tiraanzileetii yoo goote Gabriel jedhee sii fida kuni. Okay, maqaa rakkoodhaa miti. Isaan waliin haasa'an egaa isaan waliin haasa'ani. Quraanni sun immoo waaqarraa gadi dhufee jettan. Inni suni Yesuus immoo inni nuti beeknu immoo utuu quraanni sun waaqa irraa gadi hin dhufiin gara biyya lafaa dhufee jira. Dura jechuudha. Utuu quraanni sun gadi hin dhufiin dhufee jira. Okay, Yesuus inni kan keessanii erga kan keenya ol baheetu deebi'ee dhalate moo? Moo quraanichumatu dursoo barreessee gadi buuse yoo jenne ilaali utuu inni hin dhalatiin jedha kan keessan gaafa dubbiste. Utuu inni hin dhalatiin ergamaan suni isheetti dubbatee jettan. Yesuus immoo dura dhalateera. Dura tureera jechuudha. Darbee as keessatti waa'ee makiristoos illee dhaggeeffadhu kana siif ibsa. Asitti jecha kana Rabbitu nu himaadha. Seenaa darbe yookaan immoo waan ta'ee darbe bara 600 dura kan darbe Nabi Muhammaditti himuu jira. Garuu jecha kana odoo Maryam hin ulfaa'in dura malaayikaanii fi Gabrieliinii fi Maryam akka waliin haasa'an akkanatti waliin haasa'anii waliin jedhanii jedheeti dubbate tartiibaan dubbate malee
taateen kun waan ta'ee darbee dubbachuu jira rabbiin. Malee ganaasichi erga quraanni bu'ee as dhalate siin jedhaan jiru. Si galee? Okay. Mee maqaa isaa hogga keenya otoo inni dhalatiinuu Yesuus maqaa qabaa. Isa siif baasa yoo barbaadde. Otoo inni dhalatiini yaa Maariyaam atiin ulfooftan sodaatiini maqaa isaas Yesuus jettee moggaastedha. Iddoo biraatti Yoosefiinis jedheera. Utuu hin dhalatiini kan Yesuus akka jedhe. Yesuus isa Maariyaam da'uuf jettu sana maalitti beekna maqaan qabu meerre maqaan qabu noo akkanumaan Gabriel itti dubbate isheenis waanuma Gabriel jedhe fudhatte. Inni immoo waaqarraa dhaga'ee jettanii gaafatu hin ta'in san beekna. Maqaan isaa maalidha? Maqaan isaa sin biratti maalidha? Si dubbisa macaafa nuu fidi kan keenya maarraa qabda ati keenyarraa. Maasiitu nutti ati fiddee waan biraa dubbii keessa mattee kaatee gaafa namni si gaafate ammoo deebii hin dandeessu. Maa fiddeetti maktaree erga yoo gaafii gaafachuu ta'e gaafii makuma gaafadhu. Yoo gaafii siin taane erga barsiisa fidde sin gaafadhaanillee. Maqaan isaa maalidha kan macaafa keessatti maal jettee? Keessuma xumuraati keenya siniif hinna. Maqaa isaa nuuf himaa. Maqaan moggaafame nuun jettee maqaan maal jedhamee moggaafame? Siini maakee erga himtee koo siini maasuma jira maal taateeti macaafa sii dubbisaa. Mee dhugumatti maqaa isaa beekta taanaan himi maqaa isaa. Braazer ani siif hima macaafa iddoo isaa sii kennite irraa kee xuunjii. Maqaa isaa himi. Maqaa isaa maal jettee moggaafta jedhan? Laali mirkatiin keetii xumurii ani sii dubbisaa. Situ fideetti hidhee maqaa isaa himtu malee. Akkana isheen haa xumurtu. Ani keenyarraan jedhani keessanirraa bakka tokko maqaan isaa Abaluu jedhama. Keessanirraa maqaan isaa maal jedhama? Keessanirraa maqaan isaa maal jedhama? Koorraa anis si dubbachuu danda'a. Keerraa kana jedhaan jenneen. Maal jedhama maqaan dubbadhu? Bakkuma isaa dubbadhu mee? Maal macaafni na bira jira? Kunoolaan. Maquma isaa himuu dadhabe hin dandeessu barate. Maquma isaa hin beektu maqaa isaa hin beektu. Okay. Ani otoo himuu hin danda'u ta'e dursa gaaffii sin gaafadhu. Ati yoo ta'u nama hin dandeenye ta'e maqaan isaa eenyu jettee moggaaftatin jedhe. Maqaan isaa eenyu? Himi maqaa isaa. Maqaa qofa himiif rakkoo qaba maqaa qofa himuun barbaadeen ulfaatu. Maqaa himuun ulfaatu biraa jira. Maal quraanni keessan kabajaa qabu kan gidduutti ani maqaa himuuf maal hin xumuru inni? Maqaan argina namummaa isa keenyarratti maqaan moggaafameera jette keenyarratti maqaan moggaafameera. Maqaan maal jedhamee moggaafame? Gabrielichum xinnati jette sun innumti gara maraa ishee sin jettaniitti dhaqe na dhaggeeffadhu. Innumti achi gara ishee sin jettaniitti dhaqe sun keenya inni dhugaansaa immoo utuu Yesuus hin dhalatin Maariyaamitti maqaasaa himeera. Isa kana ani siifan kennaa jechuudha. Yoo siif kennuu baadhe anatu maal jedheetti hime maqaa maal jedheetti hime mucayyoo dubbadhu. Laali kanaan rakkoon san xumuri kaati xumuri. Erga dubbatte maqaa maal jettee moggaafta jedhee dubbatte Gabrieliin. Dhugaa Waaqayyo baay'ee mana. Kun argitee akka zeeroorra jirtu of argitee. Gidduudhaan fiddee barnoota na gaafataa turte gidduudhaan fiddee kan keetti maktee miidhee keenya maqaan moggaafameera jette. Ishi maqaan maal jedhame moggaafame? Maqaa isaa ammayyu sii dhaheen jiru yoon koorraa sii dhahee mee dhuguma beekta taanaan maqaa isaanii. Himi ishi maqaan isaa maali? Ati keerraa himuu hin qaanfatte yoo akkas jette ani siif hima yoo kan koorraa himu jette. Maqaan isaa quraana irratti Iisaa jedhama Iisaa. Fideegaa Iisaa isa jedhu dubbisi. Gaduma dubbisi. Maqaan itti moggaafame Ishoodha moo akkasumas immoo Ishoodha moo Yesuus immoo Iyyesuus immoo akkasumas immoo akka maqaa maalii waamte isiin? Isiin maqaa maalii yaamte dura si gaafadhu. Isiitu maqaan moggaafamee jira jedhe waan ta'eef si gaafadhu dura. Ati callisi. Ati amma dhuftee onuu keenya gaaffii gidduu keenyaa deebisuus gaafachuus hin dandeessu. Gaaffii mataa keetii fidadhu kottooke. Manni mana kiristaanaa akka buleetti mana gara kiristaanaa sitti hin fakkaatin. Suute jedhu tasgabbaa'e. Maali miidiyaarra jirraa bar. Anuutu mana banee abbaan barbaade dhufee wal faanaa sa'ee. Tasgabbaa'e si beeknaa xiqqate wal faana namaaf obsiisu. Mootii qabadhu kana barsaa. Kiristaanaatti malee mirgan qabani taanaan haasaa akkasiin nan ba'a maal hojjennaa riyaasi. Mirga qabda. Maqaati gaafanne himi waanuma si gaafanne dubbatu mucayyoo.
mucayyoo piliis feebeen maqaa isaa maal jettee moggaafta jedheen Gabreeliin. Ani siif dubbisaa ati keetii isaa isa jedhu sana fidi ani immoo Afaanumaan himi mee afaanumaan himi maqaa isaa yoo beekta ta'e. Maqaa isaan beektu? Si eegaan jira siif himaani yoo fidde siif himaa. Hin beektu moo hin beekta maqaa isaa? Nin beeka ani siif himaa keetii. Ishii maal jedhii moggaasi jedheen maqaa maal jedhii moggaasi jedhe. Mana kiristaanaa adamni hin jiru. Okay. Fidi kaa. Koomentii dhiisi. Yaa mucayyoo koomentii dhiisi maqaa isaa dubbadhume yoo dandeesse. Na dhaggeeffadhaan egaa siin dubbisa. Macaafni isuma achirra jiran dubbisuu isuma hiikanii fudhachuudha malee kaalkuleeshinii sammuu fiiziksii miti. Yoo beektee jedhiin. Dubbisi. Bakkuma maqaa isaa dubbisi. Ergamichi isheetti mul'atee Waaqayyo gooftaan si wajjin jira oo nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeettii ittiin jedhe. Maariyaam nagaa kana yommuu dhageessee yaadaan dhiphattee kun maal jechuudha jettee of gaafatte. Yommus ergamichi isheedhaan yaa Maariyaam Waaqayyo biraa ayyaana argatteettaa hin sodaatin kun hin sodaatin ittiin jedhe jechuudha. Eenyudhaan ni Gabri'eel jechuudha. Kunoo hin ulfooftaa ilma sindeessaa maqaa isaa immoo Yesus jedhii moggaasii jedhe. Okay, isaa fide gaati immoo kana dubbisuu waan guddaadha. Ameen. Maqaa isaa Yesus jedhii moggaasii jedheemi Gabri'eeliin. Afaan Oromoo dubbate gaafas? Maryamitti afaan Oromoo dubbate? Isaat amma dubbiste afaan Oromootti dubbate. Afaan Arabaatiin dubbate. Kun keenya afaan Arabaatiin dubbatame. Afaan Oromoodhaan dubbiste ammatti ammargeen ta'ee biyyaanii. Ati afaan Oromoodhaan laalema immoo gara sanyii gara afaanitti dhuftanii kanarra jirra amma nuni. Jechuun kan keessan garagara kan keessan kan afaan Oromoorra jiruu fi kan afaan Amaariffaarra jiru kan afaan Ingiliffaarra jiru maqaa garagaraatu jira. Ingiliffaan Jiisaas jedhama. Na dhaggeeffadhu. Maal jedhe gaafa? Afaan Oromoodhaan Yesuus jedhama. Maryamiin afaan maalii dubbate? Waa'ee afaanirra hin jiru. Afaanitti gara yoo dhaqne afaan jira. Yesuus kan jedhame afaan Oromoo malee jira? Laali kanam rakkoon isaanii amma yoom afaanitti deemne isa macaafarra jiru walii ibsaa jirraame atis isuma keerra jiru sana Iisaasa jedhu sana fida afaanuma barbaade haa ta'u. Yesuus afaan Oromoorra malee hin jiru ka. Maryamiin afaan Oromoo beekti. Rakkoon qabu sumayyuu fidiyaati rakkoodhaa miti. Lakki rakkoo qaba rakkoo. Yesuus hin jenne gonkumaayyuu Yesuus jedhetti ni. Maqaa Yesuus Kiristoos ammas hin dubbisne ani Yesuus jedhe. Jechuu hin danda'u. Afaan Oromooti ka jedhaartu kun. Maryamiin afaan Oromoo. Dhugaa waaqa jiraata isin akkanumaan akka miidiyaarra teessan yaadumti keessan namaa ifa jechuudha. Afaan irratti walii galle sila afaan irra hin jirru nuni. Afaan Maryamiin Yesuusin beekti. Isa sanii bisa kanaa jenna. Amma garuu ati gara afaanitti deebite ani kana jenna bakka. Filiis. Yeroo Maryamiin Yesuus maqaa Yesuus jedhamu kana beekti ishiin. Afaan kamiyyuu haa beektu. Maryamiin afaan Yesuus maqaa Yesuus jedhamu kana Maryamiin beekti moo hin beektu? Waayne afaan isa sinii Gabriel jettanii guddoon dhaggeeffadhu afaan Gabriel jettanii dubbistan kana isheen beekti moo hin beektu maalitti beektaati isa kana ishee isin koo Maryamiin maqaa Yesuus jedhamu kana maqaa ilma ishii beekti. Maal si galcheesiin isa macaafatu jedheen nuni koo isa macaafatu Yesuus hin jedhamne kun soba Yesuus hin jedhamne afaan isiitiin itti dubbate malee afaan Oromootiin ittiin dubbate. Afaan Oromoorra malee Yesuus ka jedhu hin jiru. Ilaala ani siruma diiramuma yeroo naasee ani waa'ee afaaniin kaasne. Siinis immoo afaan jaraarraa dubbisiin na jalan bakkeetti itti dogoggorte as ilaal kunoo. Ati amma maqaan isaa nama kamuu nan kabaja garuu ani dhugaarratti nama kamiyyuu hin dhiisu jechuudha. Biraazer na jalan dubbatiin dhugaarratti nama kamiyyuu biran darbu jechuudha. Garuu nama kamuu nan kabaja. Sila gaafa itti seenne namoonni as jala jiran nu dhaga'u. Gaafa itti seenne afaan Arabaa, afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan kamiyyuu maqaa hin dhoofne nuti waa'ee afaan iyyuu kaasne garuu fakkeenya isaa dhaggeeffadhu. Nuti waa'ee afaaniitii miti kan nuti fidi jennaan ati isaa ergamaan suni Maariyaamitti dubbate fidde ookeen jedhe. Ani keenya maqaa qabaan siin jedhe. Nuni ani guutummaa isaa isa nuni dubbisnu. Na dhaggeeffadhu.
isa nuni Maqaan isaa dubbisnu. maali? Inni afaan Oromoo keessatti barraa'e hundinuu nunis afaan Oromoo irratti barraa'e dubbisna waan ta'eef isuma fudhanne. Hin jiru afaan biraarra kan afaan Oromoo kan afaan mucayyoo. Isaa fudhachuun dhiisnu. Isaa isa jedhu fudhanne kan biraa fudhachuun dhiisnu nuni. Waan macaafachuun jiru hundumaa ni fudhanna jechuudha. Daqiiqaa tokko waa sitti dubbadha. Keessanii dhugaa waaqayyooti gaaffiyyuun beektu dhiifama naa godhu. Dhaggeeffadhu al tokko. Keessanii Yesuus ka jedhu afaan Oromoo irra malee afaan biraarra hin jiru Isuma afaan Oromoo fide gakeen rakkoon qabu isuma afaan Oromoo maal akkamitti Maariyaamiitti Yesuus jedhee itti meeyyattare Yesuus Maariyaamii Yesuus jechuun beektu afaan isiitiin dubbatu. Macaafatu jedhee ani macaafa si dubbise sila macaafan dubbisne. Macaafa afaan Oromooti kan akkas jedhe. Maqaan Yesuus ka jedhu Yesuus ka jedhame afaan Oromoo irra malee bakka biraan jiru. Yoom waa'ee afaanii kaafne sila waa'ee afaanii kaafnerraa? Waa'ee maqaatti kan haasa'u jirra. Waa'ee afaanii kaasneerraan siin jedhe maqaa duwwaa miti wal fakkeenya kaafne waa'ee afaanii kaasneerraa. Maal jedhee itti dubbate Maariyaamiitti maqaa maalii jedhe? Siin jedhe waa'ee afaanii kaasneerraan siin jedhe sila. Waa'ee maqaa isaa Yesuus jedhi moggaasi jedhee Gabreelii ni jette. Anatu jedhe miti macaafatu jedhe macaafarraan si dubbisa. Gabreelii amma wannatti fiduu qabdu laal maal beektaa? Gabreeliin Maariyaamiitti afaan maaliitiin dubbate? Afaan sanaanoo Yesuus maal jedhamee waamama? Achi fiduu qabda malee afaan Oromoo irra kan kame Amaariffaatti kameeraa, Ingiliffaatti kameeraa, afaan Ibiruu, afaan addunyaarra jiran hundumaatti afaan sabni sun danda'uun irraa dubbifatee itti jiraata jechuudha macaafa. Afaan Maariyaamiitiin maal jedhama maqaa Yesuus? Afaan Oromootti barraa'eera nuni kan addan qoonnu. Tole. Afaan Maariyaamiin dubbattuun maqaa Yesuus maal jedhama? Macaafni Maariyaamitti akkas jedhee dubbate. Kana kan jedhu afaan Oromoodha. Yoo afaan Amaariffaa dhaqxes immoo akkuma kana yoo jedhee maqaa yoo jijjiireyyuu kanuma jechuu mala jechuudha. Amma isa sanii fide gaafisuma afaan Oromootiin iyyuu fidi. Afaan Oromootiin itti dubbate?